raggeeffattoota keenya daawwattoota keenya kun firuu caaloo irratti kan isiniif darbu qophii bashannanaa guyyaa ayyaana sababa godhachuudhaan gaaffiiwwan bashannansiisoo ta'an tarii nama kofalchiisuu way boosisuu danda'u gaafanna jenneetu hiriyaa koota hiriyyoo tokko as magaalaa duukam irratti argamanidha. Gurbaan kun maqaan isaa Ifuma isaa himatu. Ani akkuma beektan abbaa yuutuubichaati na beektoleen abdii qaba. Kanaafiyyuu gaaffiiwwan tokko tokko gaafachuuf barbaade jira inni seeyyamaa ta'ee tole naan jedheera. Maqaa kee? Maqaa gooftaatiin waggaa'u hin dagattee maqaa keetti? Bageetaa wayyan nama Naazireet maalati? Maal? Maqaa maqaasaa yuutuubii kootti jijjiirrateera. Gaaffii ta'e si gaafate. Abbaan gaangee eenyudha? Abbaan gaangee Abbaan gaangee harree nama? Innaa kanaafuu amma otoo mana barumsaa galee gaangee harree jennaan? Tole gaaffii itti deemna. Gaangeen haadha eenyuuti? Gaangeen haadha eenyuuti? Gaangeen haadha eenyuuti? Jedhee malee haadha qabdii hin jenne. Yeroo keetti fayyadami gaa yeroo keetti fayyadami. Gaangeen haadha fardaati. Gaangeen haadha fardaati dhageessaniitti bini boodarra deebistu dhaggeeffadha. Kan biraa ammoo amma fakkeenyaaf konkolaataan tokko jechuudha. Asii Finfinnee gaafa deemu sa'aatii 2 deema. Gaafa ol deemu immoo sa'aatii 1 fi daqiiqaa 60 deema. Maaliif wal isa kamtu caala? Asii gaafa Finfinnee deemu sa'aatii 2 deema. Achas gaafa deemu immoo sa'aatii 1 fi daqiiqaa 60 deema. Sa'aatii isa kamtu caala? Gadi oggoluuf caala? Amma gaaffii biraatti si deebi'a. Dhaggeessaniif ni deebisa. Cheekinaa godhe. Kan biraa maaltu jira beektaa? Amma sardaa wayii si qabeera ta'a. Ganama bari kaatee mana bichaanii deemuu barbaada. Achi keessaatti gaafa tokkotti balballi cufaadha. Namni jira gaafa tokko hin jiruu si hima. Hin deebitamuun seenu. Wayyoo. Ishi haa ta'u. Gaariidha. Kan biraa maaltu jira beektaa? Uffata tokko miiccinee sa'aatii 2 keessatti yoo goge yoo qoore uffanni kun sa'aatii meeqa keessatti qoore? Meeqa taare? Sa'aatii 20 ta'a. Uffanni tokko sa'aatii 2 keessatti qoora. Uffanni 10 okay, guyyaa tokkotti qoora. Okay. Dhaggeeffattoota ayyee ishi kan biraa abbaan abbaa keessiif maalla? Akaakayyo. Akaakaamoo akaakayyo. Ishi haa ta'u. Galatoomii siin jedha. Maqaa keetti immoo diddee malee galatoomii siin jedha. Hedduu jira. Maqaa hedduu qaba fira koo namni. Maqaa hedduu qaba.
Obboleessi kun hawaasa jira. Kan barbaadan. Kan abbaan keessi baase. Muhammad Hamza. This is guys man of God, okay? Yeah. Man of Allah. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Daawwattoota keenya kun chaanala firuu caalootii irratti sinii darbudha. Amma immoo amala kiyya tokko qaba. Hiriyaa kiyya tokko qabatee gaafachuuf hin jira. Maqaa kennitu. My name is Medical Director of the World Class Signature by the Wall of Ethiopian Nations, especially including you. Abaze kullu madani subhanallah basuma bol. Atau sini kalian orang dia betul. Dictionary Oxford ni kamu itu. Apa? Ready? Ya. Ama fakirnya? Nah, Kormani anda aku toko. Ani maka. Kenya fi Ethiopia gitu tu angka aku musa. Angka aku sana ini. Amma dhaggeeffattoota keenya kun isinitti sadarkaa Ormaan inda afaan qabu himbuusaa gaafateessanii yaaddan keessumatti maal fakkaata? Abe bilchaata namatti baane ta'a ammoo feetu immoo yaada. Ammoo gaaffii lammataatti darba. Amma fakkeenya loomii shan qabna. Loomii shan lafaatii ol fuune. Loomii shan irraa lafa bu'ee loomii shan yoo fuune. Akka keenyatti loomii shan meeqa qabachuu dandeenya? Loomii shan lafa bu'ee loomii shan. Shan harka tokkoon ol fuune meeqa qabachuu dandeenya? Shanuma qabannaa. Akka gooftaatiin nama na esh haa ta'u. Amma fakkeenyaaf gaaffii biraa musii nama jaallattu keessatti nama tokko nyaadhu isin jala eenyu nyaattu? Malaan beekan nama nyaadhu. Ayyee. Esh amma eessa jirtu? Ani eessa jedhani yeroo kam jedhani. Akkasi amma gaaffii tokko gaaffii shawwaduu qabu gaafachuu qaba. Amma deebii hunduma isaa sirriin haa deebisaa jirta. Deebii sirriin haa deebisuu qabu. Gaaffii asii gaafadhu keessatti. Dhageessani? Kanaaf iyyuu deebii sirriin haa deebisuu qabdu. Deebii sirriin taa'een haa deebistu. Maqaan keenya jira. Maqaa koo himadhee kan jira sanduuqa. Tokko deemu tokko mee? Tokko. Nama deemu lama mee? Lama. Maqaa koo danda'amne mucaan gaaffii meeqatti gaafate? Afur. Nagamu. Maqaa gooftaati shawwadamaa jiru mucaan. Naa kottu ganaa gaafatamta. Naa gurbaan kun danda'amne akkuma argitan gaaffii hunduma isaa sirriitti deebisaara dhugi irratti. Nyaa. Mataami. Mataami? Akka shaggaatti? Akka ajaa'ibaatti. Akka ajaa'ibaatti? Kana waddaa. Mucaan kun gaaffii hunduma haala addaan deebiseera. Dorgomtoota keenya keessaa kam akka mo'ate immoo isinuu beektu. Seema allahu. Nabadee interviyuu irra jira. Daawwattoota keenya kun qophii firuu caalootii ofirratti isinii darbaa jirudha. Amma hiriyaa gosa sadaffaatti darbee jira. Warreen dhugduu kana biratti jechuudha. Machooftu bichaa. Amma isaan faana immoo gaaffii gochuu jira. Warra kana duukaa isaan kun haalumti isaanii akkanumaan gaafa ilaalan. Inni asirritoo maali? Abiyyeetta. Egaa poolitikaa irraa kanas immoo abiyyi fakkaataa hin jedhee malee maali? Innaa amma isa kana gaafanna maqaa kee? Gammada baree. Haati shulluqaalu gammada baree. Maqaa gooftaati gammada dhugumayyuu birraan bareera gammadee baree. Eeshi amma gaaffii si gaafadha. Gaaffii si gaafadhu. Naa deebisuu qabdu. Akka ajaa'ibaatti hin jedhu. Abbaan gaangee jira. Harree? Maal akkamitti harreen abbaa gaangee ta'a? Iddoo gabaabaadha gaangee tokko gaggeessu. Harree gaafadhu. Yaada gaangee gaafadhu. Ati fardaa hin jira.
Fardi madaay. Warra beeku gaafannu moo? Gaafatanii. Waan kan beeku si deebisu. Eesh. Otoo addunyaa kanarraa jechuudha. Bor bishaan ginuma galagala biyya kanarra maal gooti? Akka biyyi ta'uun taate. Akka biyyi ta'u akkamitti taate biyyoon dhumaati duukuma dhumtaate? Maal gootare? Wayyam. Dursitee qophooftu? Maali? Nama daakaa danda'u fa'aa yoo taate jechuun waan akkas akkasii. Maal gootare? Galagala taanaan si boo'ee malee malee. Eesh. Lafti kun naan galagala moo siin galagala? Siin galagala. Galagala. Wayne. Apa ya kurupnya itu siasa fisik itu norma keisha mana bisa bet dole na kanafu baka aku mana gara galet itu mure mucang kuni bifami yang gari kabar dinja sanduba ya ada kabda Ya negara sini pati dah kalau itu mah batam itu nama tegis tengah kamu nama mucang kuni nama budaya मारेगा कनाबियो भावजी को कनाबी भाई आइए मुझे यहाँ को नत देवी वाले सिगाफत का बजे चारा मालिक सगले अलका से आइए umuri ki amma dema jira batami takashakkat akajaiba demu jira amma shanta magalu me ugala manna shanta magalu ye karshi miti ugara ugala manna ugala manna ye वकाल के मिसल गफा वाते यार टगा मिसल कैसे हुआ के डामे तो गाने का बात है अरे यार तो सब आती यार था हां माल फात्र हां अर्धा दर्दे udah tuh aye ini kamu mata topa ऐसे जुड़ जानी मन topa ऐसे जुड़ और मता दुकम कैसे जुड़ा का और हम यहाँ कैसे जुड़ संडूबा डूबा अफ्रीका जुड़ते हो क्या अफ्रीका तो पे आके जुड़ती है कनाल जी गरम नहीं खराब कर गाड़ी का बदली मरा तो है जेरी उते एक जोड़ने कब जोड़ने ओमान का बोगामा वगैरह मानो नंतल चाहे क्या था वो nama tamarif sabu Jagan ki ya Oman jani Jagan ki ya from Sanjara aye sangin jara puran jaman dan chanje jaman ya awal jaman dan chunjranje lusika to kuramu abo kiji bujro jaman dan chunjranje masih anu akan
Maashina Ogajet. Sabaya. Ogajet insaan jiru taate. Hawwa gada dandeenyudha. Deega. Daawwan yaa bara turii galata. Kamurte? Guddaa galatoomii. Hey! Dhaggeeffattoota keenyaaf daawwattoota keenya kun firii qalloo firuu caalootti biratti kan isiniif darbaa turedha. Jara kana akka argitan biqila wayii sifatteetti jaritti anaan nama macheessite. Kanaaf yoo jarri kun baay'ee namatti tolu amala qabu machaanis immoo miskiinadha yoo machaa'uu baatanis miskiinadha. Baay'een isaan jaalladha hiriyoota koodha hiriyoota baay'eetisudha. Kanaaf yoo isinillee gaafa viidiyoo kana ilaaltan skipping godhinaa beeksisaa daraara fi ganaa funaannataa jira jaatee fadaraa keessan duuba nan deebisinaa guddaa galatoomaa viidiyoo biraadhaan walitti deebinaa. Bye bye.